Islaamummaa jechuun akkasii ayyaari fidha. Islaama jechuun al-islaamu huwa al-istislaamu lillah bittaa'a. Islaama jechuun rabbii harkamiin qaama guutuu sammuu kee qalbii itti kennitee waan inni jedhe jala deemuudha, ajaja isaa jala deemuudha jedha. Akkasuma immoo Kiristaana jechuun immoo Kiristoos jechuudha. Duuba fuutuu Kiristoos jechuudha. itti dhufna kan kiristaanummaatti rakkoon tokko hin jiru. Rakkoon hin jiru. Akkuma atamma jettee ragaa si kenna waan atamma jettee irraati. Kanaafuu rabbi jala jedhanii deemuu erga ta'eeti isa ajajamu akkasumallee xaa'ootii irraa didanii garagaluu jechuudha. Fakkeenya Abrahaamii yoo ilaalte xaa'ootii didee xaa'ootiin abbaayeen isaa fa'aa wanne jechaa jiran irraa dideen gabbaru jedhee xaa'ootii inumaa caccabsee balleesse. Rabbi tokkicha immoo ajajamaadha Abrahaam jedhee os gaaf dhee ajajamaadha naan jettaati. Nabiyyi ta'ee isaaf ajajamuun niisu. Kanaafuu namni nabiyyi rabbiif ajajame yookaan namni rabbiif ajajame xaa'ootii amallakuu dhiise rabbiin malee kan biraa ka dhiise muslima jedhama. Tokko lammaffaa akkuma ati jettu Waan mallaknu hin qabnu. eh Nuti kan amannu xaa'ootii tun taane waaqa sammuu Yesus immoo Abdallah waaqa fura qulqulluu. wallahi Abdallah mushkila daqiiqa kaameraa cufadha ijoollee na duba deddeemti. Ilaame kan amantaa islaamaa siifite xaa'ootii jechuun immoo maal akka ta'e si ibsa la. Atus na maal jettee kiristaana kan jedhamnu kan Yesuusin hordofee jette. Museen Machiis yookiin Abrahaam Yesuusin hin hordofne miti hordofaniiru. Hordofanii? Maafin hordofu. Mee maaliin hordofanii natti mime? Maaliin hordofanii Yesuusin akkam godhanii hordofanii? Yesuusiif sagadan immoo Yesuusin kadhatan immoo waan Yesuus godhan immoo akkamitti hordofanii Yesuusin hin hordofne? Yoo ta'e illee Yesuus ikkoo durumaa jira. Uumama durayyuu jira ture. Isa uumama jira. Utuu islaamummaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'aan irratti hin bu'in. Sanaan booddee waan tokko irratti walii galani. Waliin ajjeesnu, dhiiga waliin dhangalaasnu, namni karaa balbala kanaa gale masjida kana namni kun nuuf faradu jedhaniin. Nabi Muhammad sallallahu rabbi wasalaamu alaihi akka tasaatee balbala sanaan galani. Gammadanii harka rukusaniitu Saadiq al-Amiin jedhani. Dhugaa kan dubbatuuf amanamaan Muhammad dhufeera radiinaa jedhan jaallanne jedhani nuuf faradu. Jennaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dargaggeessa ture yeroo sana dhufanii waan jarrara wal dhaban dhaggeeffatanii marxoo isaanii ofirraa baasaniitu yookaan gaabii jennaan ofirraa baasanii lafa afaniiti dhagaa kana fuudhanii irra kaa'anii gosa keessaati nama tokko filatanii karaa caafii arfanuu gosa arfan qabsiisan jechuudha. Gosa arfan namoota sana keessaa tokko fudhatanii qabaa jedhanii fuudhanii yeroo kaabaa bira geessan Nabi Muhammad ofii fuudhanii bakka sana kaa'anii jechuudha. Akka isti araara buusanii deeman nama collummaa fi sammuu isaanii fayyadaman nama ogummaa qabu turan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haa ta'uti san booddee nigdii irratti illee amanamaa turanii erga umriin isaaniidhaa deemee 40 ga'uudhaaf deemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaara Hiraa keessa kan jedhamutti bakka itti Quraanni bu'etti deemanii Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo Araboonni machaanii akka barbaadan ta'an yeroo Araboonni xaa'ootiidhaaf akka barbaade ta'an yeroo akka barbaade wal keessa deeman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana keessaan qabanii dhiisanii deemaniiti gaara Hiraa kana keessa ta'anii Rabbi subhaanahu wa ta'ala qofa abbadu yookiin gabbaru yookiin isaaf kadhannaa godhu ture jechuudha. San booddee Rabbi subhaanahu wa ta'ala Muhammadiin Quraana gaara Hiraa sana keessatti yookiin jabala sana keessatti Quraana irratti buuse jechuudha. Nabiyyummaa isaanii labseef nabiyyi ta'uu isaanii labse waggaa 40tti nabiyyi kan ta'an waggaa 13 Makkaa keessatti Rabbii keessan tokko gabbaraa Rabbii tokkicha malee kan biraadhaan jiru jedhanii waggaa 13 lallabaadhaa turani. Achii gara Makkaatti reebamanii biyyaa ari'amanii akka garaagaraa ta'anii biyya keessaa baqatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka namoonni wanne jedhu lolaa fi seefiidhaan hin dhufne. Nabi Muhammad dhufanii Rabbi keessan tokkicha gabbaraa malee jennaan akkamitti waaqa nuti 360 qabnu dhiisiti waaqayyo tokkicha gabbari nuun jetta waaqolii keenya dhiisnee jedhanii lolatti bananii ajjeesuuf yeroo meeqa barbaadanii namoota isaan bira jiran hedduu ajjeesanii namoota baay'ee asaqaayaan kan akka Bilaal Habashaa yookiin Bilaal nama biyya keenyaa san jechuudha. Sumayyaa haadha muslimootaa kan turtellee jechuudha. Ammaar warra akkas akkasii hundayyuu baay'ee ajjeesaadhaa turan. Garuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkaataan jarri itti ajjeesuu dadhabaniif tokkoffaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanyiin isaanii sanyii beekamaadha. Haashimii jedhamanii sanyii beekamaa waan ta'aniif namoonni baay'ee dafaranii ajjeesuu faanii sodaatan dhoskaadhaan ajjeesuu yaalan malee. Maaliif jennaani jaruma keessaayyuu eessummoota isaatu jira waan garaagaraatu suma ajjeesuu barbaada ture. Garuu isaan keessaati Abaa Xaalib
sumni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jara waliin jira ture jechuudha. Nabi Muhammadin inni muslima miti garuu Nabi Muhammad waan barbaade godhan si waliin jira jedhee irraa eegaa ture jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam achi keessa jiraachuudhaaf hin dandeenye gara Madiinaatti godaananii waggaa 10 immoo Madiinaa keessatti lallabatanii namoota karaa dhugaatti agarsiisanii achi bahanii biyya sanaatti Nabi Muhammadin ajjeesuudhaaf gara Madiinaa dhaqan lola itti banuudhaaf. Lola itti banuu dhaqan jechuudha. Nagama sene. Nagama. Nagama. So ajjeesuudhaaf lola itti banuudhaaf fudhatanii gara Madiinaa dhaqanii garuu ofirraa qolatanii deebisanii Islaamummaa keessatti yoo mirga sidhaan bitaa keetti qabe wanni jedhamu tokko hin jiru nama sit dhufe karaa sit dhufeen ofirraa deebisu dubbiin ofirraa deebisu yoo sammuu collee qabaatte collummaa keetti ofirraa deebista yoo dandeetti qabaatte dandeettiidhaan nabiyyiin kamuu ربنا سبحانه وتعالى أكما مسي ولما بلغ أشده كجد قرآن بقولنا ديك دمي سدد لكوفسا كل أفرغتي نبيتو كغافة إني كما في سمود أنتمي إرجنا جد ربنا سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم نمتو كت سمود سجما كان تو يادو كان دندو وأبسو كان دندو وهند يا إنتلو كان دندو وغافر تما غافة قوته ده أدو استيابتهم تيلاري نما وغافر تما قوته إيه مراك أيوات أنو جدما نما غورر لك مسيرة بكا وهند يون أبسا الردربا يعني هم نلين كبا بيقوم سبالشات على يجور ربين غافنا بيوتي إرجو سمو بالشات على نيرجان يجور أو غافر تماغوتاني أكستنا محمد صلى الله عليه وسلم وغافر تمتغوتا إرجمانه يجور إسادورا مومنتي أمنتي كم دورا أمنتي كريستانا دي إسادورا محمد صلى الله عليه وسلم أمنتي أبراهام الرتوراني ربي توكيشا جبراتوراني كنافد أوري أبراهام أمنتين زمان أبراهام مسلمة ربين قرآن كيستي بقول ناس اللي لكوسة جاتمي تربة كيستي مال جدا ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية جد إبراهيم يهودا اللي نصارى اللي متي جد مالف جنة ور كريستانا قرآن نقص ليو أنتو كوستاز قرآن نقص ليو إسلام دقرا وانتي في وانجيلا كيساتي مالي قرآن يوم يو إسلام دقرا وانا جايبو كيساتو كمالي نبيكتو وانا جايبو كيساتي bishaan keessa abidda barbaada akka jechuuti al tokko kiristaanonni bishaan keessa abidda argachuu danda'ama hin argamu bar bishaan keessa abiddi hin argamu bahara keessa deemtee abiddan fuudhee ba'a jechuun hin jiru maaliif jennaan bishaan keessa bishaan barbaada yookiin qurxummii wayii barbaada waan achi keessa jiraachuu dandeessu malee bishaan keessa abidda fuuchuu naqxu namni quraana qabu keessaa quraana sitti hima malee amantii tamanu keessaati waan ittiin amanne keessaatti dhaqinaa fuudhi jechuun waan fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos waaqa dhanaan jetteennaan silammaa kiristaanis deeggaramee kootuti quraana keessaatti akka Yesuus Kiristoos waaqa ta'e agarsiisa akka jechuuti. Namni quraana keessaa dhufee Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e natti himuu hin danda'u. Maaliif jennaan akkuma jetteeyyuu amantiin tokko amantii dhugaadhaan mataasaa danda'ee malee amantii biraa keessaa gaaffii hin barbaadu. Dhufee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan inni dubbate macaafa qulqulluu keessa barbaadu jechuun maalin amane gee macaafa qotta kasaa wanti amane tokko hin jiru jechuudha. Macaafumti koo macaafa kaanirraa adda kan ta'eyyuu kana bar. Saniifuu quraanni waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti himee dubbata malee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ofiin dubbatu. Kanuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 53 lakkoofsa 3 irratti wamaa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa jedha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan dubbatu akkasumatti hawaa qalbii isaa irraati cal jedheen dubbatu yaada isaa irraa garuu waan rabbi itti beeksisee dubbataa jedha. Kanaaf waan rabbi itti beeksisee dubbatu malee waan biraan dubbatani. Kanaafuu nabiyyoonni dura muslima ta'uudhaaf dirqama dhufee qo'ee macaafa keessaan agarsiisu. Bargit islaama waan jedhu yoo hubatte si agarsiisuu danda'a macaafa kee keessaayyuu. Fakkeenyaaf